Oduu dugda nama kutu qabnaa amma xumuraa qophii keenyatti nu wajjin turaan affeerraa kiyya. Biyya United Arab Emirates keessatti waggoota dheeraadhaaf ijoolleen shamarranii abbaa manaa wal jalaa hataa jiraachuun isaanii yookaan wal jalaa fudhachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Haalaa kana ammoo bara 2025 irraa eegalee egaa viizaan biyya United Arab Emirates baname as eegalee ijoolleen dhiiraa biyya United Arab Emirates Dubai keessa jiraatan hanqina haadha manaa qabna jechuudhaan miidiyaa keenyatti gabaasan. Miidiyaan keenya kana giddugaleessa godhachuudhaan gaaffii dargaggoota keenya kana deebisuu irratti kan hundaa'e yoo ta'u, yeroo ammaa kana daldaaloti Dubai keessa jirtan xiyyeeffannaa itti gootanii dubbii kana yeroo gabaabduu keessatti akka furtan siniin jechuu barbaannam. Haadha manaa koo gara fuuldura waan ana nama siin jedhu kana hunda isaa raawwachuu qabda gaafa natti heerumte. Tokkoffaa miilla kiyya dhiquu qabda. Miilla kiyya inuma dhiqxa. Lammaffaa miilla dhiqxe sanarraa qeensa kiyya hin qorta jechuudha. Qeensa kiyya hin qorta. Sadaffaa irratti barii halkan sa'aatii 11tti bakka nan irra fuutti kaatee suuta jettee kaatee kursii hojjettee ol jedhamee ciree nyaadha gaddeebi'aa naan jechuun maqaa ulaagaa kiyya kun bakka. Arfaffaa irratti ka buna hin dhunne ta'uu qabdi. Maaliif durbii buna dhudhu wareessituu taate hin taatu durbii buna dhuguu hin qabdu bakka. Meeshaa fi komintii irratti barreessame warri